Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota raadii fuudi chaayinaalii baga nagaan dhuftanii horii haarawaa taatanii sabskraabii godhaa maatii kootaa isiniin jedhaa galatoomaadha. Amma viidiyoo haarawaa qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon kiyya ciree kennaa fi firfira foon hodda waliin akkamitti akka hojjetamu walumaan haalaallu. Amma viidiyoodhuma nafaana turaa isiniin jedhaa. Amma kunuuti meeshaa ittiin hojjedhu qopheeffadheen jira. Amma zayitiitti godhadha. Zayitiin kun immoo hamma inni sirriitti ho'uunan eega. Yeroo inni sirriitti ho'ee jedhe amma sirriitti ho'uunan eega. Ho'ee jira. Foonitti godhadha. Fooni kun immoo hamma sirriitti inni hoddamutti goonaa. Sirriitti hoddamee jedhe ni mi'aawa, baay'ee mi'aaya. Sirriitti hoddamuu qaba. Yeroo sanii namatti tola. Bishaan fixatee jira. Sirriitti hoddamee jira. Amma akkuma argitan kanatti amma shunkurtii kiyyatti godhadha. Amma hamma shunkurtiin sirriitti du'uudha. Sirriitti aga inni bilchaatu nan eega. Amma rozmariitti godhadha. Rozmariin kun immoo foon as keessa jiru kanaaf baay'ee foolii isaa bareechisaa, ni mi'eessa illee kanaaf fayyadame. Amma timaatimiitti godhadha. Timaatimiin baay'ee mi'eessaa firfira keenyatti. Kana caalallee yoo itti dabaltanii itti baay'istanis timaatimiin yeroo baay'ee yoo fayyadamne baay'ee faayidaa qaba. Amma sirriitti baay'istanii yoo ni mi'eessa illee sirriitti. Masirratti bilchaataa jira. Firfiriin baay'ee bareedaadha. Firfirii gizee yeroo hojii keessan deemtanis yoo godhattanii meeshaa deemtanitti qabattanii deemtan akka midhaan kaawwanii yeroo midhaan gariin yoo ligidaa'e nama nyaachisu. Firfiriin garuu ho'aa nyaachuurra yeroo qabbaneessitanii nyaattan baay'ee mi'aayaadha. Namatti tola. Amma timaatim soosiitti godhadha. Timaatim soosiin baay'ee mi'eessaa. Yoo immoo hin jaalannes timaatima kan duratti naqisanii fayyadamuu ni dandeettani. Garuu barbareerra immoo timaatimiin yoo irra taree jedhe ni mi'aaya, akka malee mi'eessaa. Barbareen taruu hin qabu. Barbareerra timaatimiin taruu qaba. Yeroo san mi'aaya. Amma barbaree mankaa tokko itti godhadha. Xiqqoomatti godha. Maaliif firfira yeroo hojjennu amma yoo barbareen akka waxii ittoo diimaa goonutti yoo irra dhahe baay'ee yeroo buddeena saniin onnoo goonuu akka waxiin fataafannee waan ta'uuf firfiroo ta'u immoo timaatimiin yoo irra dhaheetiin jenne yeroo san irra mi'aaya. Barbaree osoo baay'isuu baattanii baay'ee bareedaadha. Amma qullubbii adii itti godhadha. Qullubbiin adiin yeroo nyaata keenya goonu hunda yeroo itti fayyadamne faayidaa guddaa qaba. Qaama keenyaaf baay'ee gaariidha. Fayyaa namaa kenna. Ni mi'eessa illee, nyaata illee ni mi'eessa. Amma zayitii baay'een fayyadamu. Dhadhaa waan itti godhuuf zayitii xiqqooma ittiin hojjetaa jira. Akkuma argitan kana zayitiin baay'ee baay'isuu illee hin barbaachisu. Qaama keenyaaf gaarii miti. Bishaan ho'aatti godhadhee jira. Amma ga'uuf deemaa jira. Baay'ee mi'aa tokkodha. Hojjetadhaa yaalaa. Akkuma haaluma kanaan hojjettan akka jaalattan abdiin qaba. Bishaan xiqqootti dabaladheera waan yaala fudhateef. Amma ashabootti godhadha.
dhadhaa kiyyatti godhadhaa. Yaa dhadhaan firiijii keessa waan tureefi dhadhaa sirriitti qimamii gaariidhaan baafameedha. Ni bareechisa, ni mi'eessa. Humni firiiza keessa tureef haga baquunii tura. Akkuma argitan kana amma dhumatee jira. Amma buddeena keenya itti godhadhaa. Amma akkuma argitan kana baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Argitanii baay'ee bareeda. Ani immoo firfira yeroo hojjedhu gosa furdaadhaan hojjedha. Amma bishaanootti baay'atee xiqqoo sirriitti laafeen jaaladhu. Akkanatti baay'ee mi'aaya. Amma geeffadhee jira, itti baafataa jira. Akka jaalattan abdiin qaba. Yoo jaalattanii jettan sabskiraayibii godhaa, sheerii godhaa, laayikii godhaa viidiyoo kana. Laayikiin keessan na jajjabeessa. Amma dhumatee jira. Amma dinnicha dhiifama qaaraa fi timaatimii itti godhadhaa. Qaaraanii nama nyaachisallee, ijaanis olaalanii baay'ee namatti tola. Akkuma argitan kana nagaannaa tura. Amma viidiyoo haarawaan dhufutti hundi keessanuu akka jirtanitti nageenyi Rabbii isinirra haa jiraatu jedha. Nagaatti tura.